أيوة مالته بالبلا هاي صاحبك يا توك هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجاب الحمد لله آمين 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 بقولوا ما نوجن بوات يا سمتي تيتي غنانو بالبلتامي تبرينو رافتا غرا تيك توكي دلقو النبر هاي داتا برينو رافتا لال بقى سينجيتين نمتي دفني كاماني مالي بالبلاني ميتي كوتبو هاي هاي آسوان ديرسين بقى چو أي إذا هر رمضان الله أكبر الله أكبر يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد ربي قالني كيا ربي قالني كي أبو أما سير بوان جرا مديفني لا لما لال تيك توكي كنا لال نشيدا جيرو كم نا يتهباتو ش أبو رمضان الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي ما معلوم نسيتا يا رب سجود أبو كبابو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أمان تيك توك كان كير أجر أمي تي جي أقول توك قوتو سيربان دونه أكتي كي كفرتين أما نشيد اللال أي يا رب إبادة تهنا تناقبو كودي أبو تيك توك لال غير إسلام مجر هاي أمانو أجل كم نبوا أجا قربان سندفو هاي يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كوفيان تنام ملين رجرتي هذا إيه كان كوفيا سيرفان دلقم ملي أما لالك هاي تيك توك أما لال نشيدا بريدا تكو دلقو ديمنا نولين تراسين جنة وري تيك توكي إن شاء الله يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بالترحب سمنا صيام لمن نلعب يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بالترحب صمنا صيام لمن نلعب مرحبا يا رمضان بقى دفتي يا شهر القرآن مسجد إلهي ذكري في سمنام بريد فتاة مؤمنا بريد فتاة مؤمنا مرحبا يا رمضان بقى دفتي يا شهر القرآن مسجد إلهي ذكري في سمنام بريد فتاة إبادات يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بالترحب صمنا صيام لمن نلعب كيرا قريمي مع السلامة هاي أبو رسيران دلقت دينجرة هيا أما قتا إديت قرأتشون كمان إن شاء الله لا الكيرا قريمي يا رب ريف اللي سكت أبو سجودة جسم بلا شنقري يا رب الله بسم الله أما gara editi saya mau kamu kurban sono dufin anila gad diise tiktok kaki jalal kera gara emmi jijire kurbasan ya afsi suka pamala basa hai ya amma gad diise hai amma gad diise amma lal comment tiya share tiya follow Allahu akbar kurbasan ini nafsi sanjere bar hai أمان دفامي نللي تين أغرسيسا كتي تيك توك كي هاي ما لبو أما جاء كده توك غوتو سربان أمني أطالة لفتوينه سميتوينه أعوذ بالله ترانو بلسيا مال تردا هاي سيدو في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بو جرتا نجا تايبو الله ميتاي وان أجائبة هاي نشيداني لا يو أتلا لقي فتقرتي كسكرة مو نيسو خانه
TikTok of sirba maal. Sirba Ina. laal mee laal ka amma dalage laal ka amma tan. Amma yoom. Amma so amma gasi bilbila kana daqiiqaa kudhanuun guutu laal gadhiisee laal mee laal mee wanti kiyya laal mee laayikii qofa laal kuma dhibba laal fooloo laal emmi seene laal emmi seene si jabar Nashiida ammuufadhee dhufe osoo si dhagaa. in buufatte malee waa gadhiiste Kanaaf si bilbilee miilaan nashiidaa san sila si TikTok waan sirbaa biraa deemni laal waan jikudha tokko guutuu sirba foloorii ol maal barre sirba waliin duune bar samii xuyinee dachii xuyinee laal fooloo keerraa bawwaane keessa nu giddiiseen Ramadaanni walakkaa deemee sabata. Deemee ammasi. agarree garuu nan caaltu shi Nan jaaltu wallaahi si argisiisu. si kolfe Awoni si gaati. Sheerii yoo meeqa. sheerii mee laal ka akkuma takkitti qofa qabdala Innaa maali ati meeqa seenta? sirbaan isa nu dhalaati sirbumaa Waan sirbaa dhiisee amma Hai. Ramadaana billaa aleek maal taate? Wallaahi amna shiidhaa haarawattu bahee jedhe amna waraabne mokkam. qophii Bar wallaahi TikTok dalage jedhee si bira dhufee. garuu akka nan caallatti si waraaba beeku Oo maali si caalee maali ati nan caalte? maaliif na caaltati Mee nashiidaa Eenyu si barsiise? Nashiidaa kamii qabda? allahu akbar kiyyan dhumuu sin jedhaa qaama waraabee osoo agarte laal mee laal akka bareedu imalaal mee akka bareedu hay Bishaara. bakka amman dalagatta Maal garte kana? in dalagatta ammat hayyee mee ilaalla ka kamtu akka caalu ilaallame hayyee Waa mararratti isila gisee sirbaallee akkasuma. Gisee yoom shawwarii booti. har'a dhuftee ati immoo ganaa mee amma dafii dalagadhu Naa qabdam. hayyee Naa qabda. garuu bar ramadaanni kun sirritti nu ta'e sirritti Ajaa'ibaa wanti. foo ilaal Facebook irratti ilaal footoo tokko ramadaan kariim jettee yoo gadhiifte Argiteemi? aboo chakasiin dhuunfaa ilaal aboo yoo laayik sii goot Ana sanin dubbatee sani. aboo dhiisii jedha bar hay bakkaan si haa qabu مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحب يا رمضان يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان إنك جليل يقلل في خجل الحمد لله الرحمن نكيل رمضاني taai kaan gadhiisa kana mee haa caalu anaas si jedhe mee haa caalu Oh, yang nasi di kami kan. Nasi. achiiriitiin jedhanii gadhiisan ba akka nama viidiyoo gaarii dalage Dia kan baik. kiyya osoo agartee laal Boodis. cabbaraa isaatu osoo agartee laal ati kee jedha Oh, isi caffar yang mana caffar tak? bakka akkasumalee feemas hin taanu haay chagasiin laalan ilaalaal ansiin jedha bar chagasiin fichaara akkana hin godhatin inuu sin laaltu sin jedha Ya. ati wayyaa kalaatti abbas laa barati si galtu ati Iya, Mustafa. baala astagfirullah Ramadan dhaabi durra maal ji'a kaaniin addatee ramadaan hay Iya sama wallahi. ah boosaa bakin Bos. Assalamualaikum. waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh welcome Ilmu. Oh, Jadi tu. Bagaimana? enggak. bootai Jajaba. Oh, beta. Akam ko ini. Beta. Wo bagai singgih ka. amin 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 walumaanu Ha. Ayo, Bet. Nage awo. boo isaa dhufte Oh, kana masjid kana ini Usman ke dem ko. masjida Ega. Saya sama masjid Hah? juga ya. Akam. Itu nama durang masjid ya Ramadan ni. kai ati amma nama masjida beeku fakkaata Itikaf. nama waliin tiktokar elegaan turre Itikaf. itikaafa ashara lawaakirii galanyannaa ila kana gowwaa ila eesaa sibiida qoyati Oh, sanin jenne. sheekas dhabsiisa ha Illa tat. maal allaallaan Be udu tik. Sana follower kan ke. fooloorri keenu caala sida Mali jirtan ko isin. tiktok dalagaa jira kagaafii qabda Kimar Islam Hai. hai. Mal tadi. TikTok. Hai bo. Me mali jirtan. awoo ati viidiyoo ayyoo si taga kee hin tolu eesi Ha. Ne afaan manatti miti. Asisi. ati kiyya jaallaali kaa caffaraa isaatu bara alas sin jedhe bar Ni mutan arroz olchita barati. animam Eeqa. wallahi laal caffaree laal abbaa akkana godhe mee dhiisi ka akka durii san Ha. ha akkana baa godhanne meena dhiisi itti naamanaa ka haay
tiktokni kee irra inni tolii kun jira. laal akka keetii laal ati amma dhenga deemii godhattee miti nu immoo laal emmi san dabil laal paawundii si goona laal Goota moo godhu? godhu enna ka amma laal irra gadhiifne laal kunoo laal Maqqafammasudha. An kan na dhibu. Ji'a kan taphannee akka feeneennee folloo jenne. Qoy ammaan kana ji'a ramadaana kanas deebinee fi baadaadha deebine maal qaba? ati keessaa dhuftee ji'a 11 guutu sirbite ji'a takkitti ramadaatti itti deebita Haraama maal ta'u? maali ramadaan lashiidhaa haraama jechuu edda Obboleessa. sirba dhiifne Maaliif bakka yeroo teessan maaliif waan hin taane fittan yoo fi qaree. dhiisi silkiiti yarraa argaa ballee sodda Karaa masjiidaa deebitan ani laaf Masjida dhageessa. marii madiimna salaataa. masjida laal kootu itikaafa taatu ashra lawaakiri salaata taatu taraabii illee hin dabarsiif min salaata sooma taatu hin soom saniin ana tiktooka keenya dalganne fammasnee laal birrii yotti nyaanni maal rakkoo qaba Arra soomana qabdan fakkaattu. eenyu Akkam fakkaatan Eh. beektu? Qamaatee waan mirqaantii ol kaateeti fakkaata. qabaate illee hin hafteetteeti hai attee Amma na dhagaa ani gama qayyaan tiyyoon irraa dhagaa ayaa fooloo deemeera FB'n kiyya deemeera Instagramni deemeera. hin Garuu beeku immoo ammaaf ji'a ramadaanaa kana guutuutti lokki godhee achi kaayatiin jira. Maali? hin quufte hin quufte Amma ammaa tanas hin quuftaati birrii si quufsanii bara kanaaf akkana godhatta moobaayila fayyadamaan jiru. Innaa maali ji'a ramadaanaa keessa ta'u tiktok. bakka tiktookii ta'u Obboleeyyan wanta kanarraa dhagaa. ayyee Si caalaa folloon hin qabaame. hin qabdee Emmi Sannatti himi. jettu tana si dura akka emmi godhadhe ni beektaame. sannatti himta hin beeka ayyee Akkasuma isinillee fooloo minaamin waan jedhamu kana tiktook namni isin fide ana. Anaatu tiktook isin fide. ayyee Akkasimi ee ani ka itti isin fide na hongeessu malee akka faayidaa naan qabne beekee ispeeshaalii ji'a kana guutuutti fooloo minaaminii zikrii godhachuu dhiisee zikrii xiyya quraana godhadhee masjida galeetiin jira kana boodallee inshaa Allah idinii rabbiitiin muuziqaa dalaguu fi kanneen ittiin deebi'u tiktook kiyya akkaan been waa hundarraa dalagee. ati amma ati birrii quufte dhiisi nu hin dalaganna nu hin dalaganna amma iyyuu dhiisi oduu nutti hin baay'isinaa tiktook dalaganna hai viidiyoo takka qofa waraabee bara dhaga amma maali Maal anillee nama waraabee Maaree, hai. Maa inni gaafa sadaaniin sirba haarawaa sanii sadaaniin tiktok hojjenne. ee Kadhumaatii bakka ramadaanni seenee sirba kan hojjenne jenneen hojjenne. hin hojjenne nu mooli hin hojjenne ati amma sheekayee qoda warratti dheeyte amma shirri dhaaba siire deemte ey eessaa dhufte Amma haa ga'u ee taphadhi isin wajjiniin yeroo takkan hin deemaa sa'aallee waan hin taane irra malaayaan irra fixuun gaarii miti Aye. taanee karaa masjiidaa deebi'uu nu barbaachisa saahibban kana saahibban kiyya dhaqee bageettiin isin ga'e jechuun hin qaba jechuuf hin dhufe malee isin wajji sa'aatii jee dabarsuuf miti bakkaan sa'aatii dabarsu dhabeetii miti yeroo takka qofa daqiiqaa takkaaf gurra naa kan naatiin na dhaggeeffadha san booda waan feetan jettan dhiiseetiin isin deemu walii gallee ayaa obboleessa kiyya qaali yaa obboleessa kiyya jecha tokko qofaan siinaa dhiyoo kana mana keessan wanni ture taasisaadha kan du'e garuu abbaa keeti rabbi rahmata haa godhuuf ati ammoo obboleessa kan kee du'ee mana kanatti dhufneeti kan rabbi siyaasa barsiisu jennee si jajjabeessaa ture akkamitti abbaan kan kee kasi dura aakhirame ramadaana dabre waliin soommantee ramadaana kana ammoo si bira hin jirre akkamitti sitti hin dhaga'amne obboleessa kan kee kan ramadaana dabre waliin soomte kan arraan tana si bira hin jirre akkamitti sitti hin dhaga'amne nama hedduudha kan nu biraa du'ee ijoollee tiktok waliin hojjechaa ni jirru kan suuraa isaa fuunee kullu nafsin daa'iqatul mawti ayata juusan qofa jala bannee biraa yaa'u jiru meeqa osooniif kanarra jirru osoo yoo dabarsine jarana maal ta'u hidda kanaafuu wanni isin hin jedhu obboleessa keessaniif araarama kadhachuudhaaf abbaa keessaniif illee araarama kadhachuudhaaf atii fi teetiif yoonii fi jiruutiin si dhuftette qophaa'uudhaaf hasi baasu tiktok osoo hin taane qur'aana rabbii qofa salaata qofa masjiida qofa isa silaanatti hanjamteen kane ati dhiisi sheeka ta'uu feetaa sheeka taphachuu feetaa naan jette kanaatu si baasa malee kasi baasu tiktok miti qabrii jala innaa gabbuutee jirtu san folloo kee meeqaan sin eegalan rabbiin kee eenyu jechuudhaan si jalqaban ani wanni isin hin jedhu gama kijaa ta'ammaan duraa rabbi nuuf haa dhiisu viidiyoo ammaan duraallee aan haqeetiin jira wanni isin hin jedhu dhiisaa san isin hin baasu gonkuma isinitti illee hin tolu booddeen isaalleen hongoodha kottaa kana qabaana ji'a kana keessa yooni beebisit dhufee osooni qaraaramne rabbi sirratti hin deebiin kan ijemtu taate abaarsaa sirra jira khayruun itti dalagatte ajrii meeqaan sii deeffamu ramadaanaan ooltan ajriin keessa
isiniif lakkaa'amu yookaan kan argattan baabura jaanii harree afaan hidhaa oolte maataa darbe garaa keessan agabuu ooltanii malayaanidha maaliif guyyaa keessan firaa fixxanii kottaa ammaan tana kana masjida waliin jenne khayrii achi jirtullee waliin abbuukanne kara jannataa seenuudhaaf imala kaayyannee waliin warra jannataa taanii milkooyinaayin isiniin ja'a fudhattan fudhadhaa fudhachuu baattan kun rabbi ragaa isinitti haa ta'u nuti sheekaa nu hadare deemaa saahiban keessan kan ramadaana kana keessa masjidatti hin galin galchaa waan dandeessanitti hima fudhachuun haa fudhachiisu rabbi isinitti himuu isinirra jira isinitti himuudha ittiin gayuudha fudhatu dhabuunta isaaniiti hojii isheenii kanaaf isinit dhuftu maal naan jettan fudhanne gaa dura badiin kenna akkana saahiba badaadha gaa bakka badii kenna kanaami tiktokni badii kenna dhiifama guddaa Allahu akbar Allahu akbar kunoonillee anti wallahi waan ajaa'ibaati hubeetta wallahi nama meeqa ka waggaa tare hojii soomanne waggaa kan nu biran jiru yoo nuti amma ramadaana nutti gahe kanarraa hin anis balleessa ayye balleessa wallahi wayya maati ramadaana boodalleetti wallahi beeku inshaallah isaami gara ramadaana booda maani nun jedhee bakka nuti akkanuma wallahi aduunu yoo tiktok hin qabatin aduunu naan dhiitu beekta wallahi yalla amee rabbi rakaate bara halkanii guyyaa tiktok marrool tiktok ramada jabaataan seegaruu oo wallahi adadumaan wallahi ati baan abbaan kee sheeqa hamtuu malee rabbi sin jaalacheef amma inni zaatana masjida jira ati immoo jirta silkii amma tiktok bantan sana dhiisaati deebi'aati quraana haytee aboo anarra laal kanallee gataa bilbila qofaa xiqqisuu sanin bitadha maasalaama ila kuno kanallee ciao aboo haayi bakka haayi hayi bakka nurraa gataa hin barbaannu kana oo mana dalee mana kaa wallahi ammaan tana kara masjida ayaanu osoo ni masjidu yoo ni fi tabbii nu dhuftellee khayri irraa goone waan ta'eef ammaan tana deebine yeroo teenya khayri irraa warra uumama amma si sirreessannee adeemnu ka akkasimi bar ramadaana keessa mudawwar uffachuu miti ibaadaan qalbii teenya qulqulleessineetu masjida dhaquudha ammoo teenyee mudawwar uffanna minaan minusoo jettanii yaani jijjiiramuu danda'a saabni hamaan biraan nu dhufuu danda'a kanaafuu osoo yeroon kan innitti uffanne kan keessas tahara yoo naati heb deemnee ammaan tana masjida dheenyee zikrii haa goonu ammaan tana quraana haa qaraanu salaata achitti haa eeggannu inshaallah kanarraa fudhatanitti rabbiin jannata isin haa galchu amiin warra jannata gaafa qiyaamaa san galmee isaa harka mirgaatiin fudhatu sinaa godhu amiin deema ammaan tana diraamaan kana ture daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hedduun rakkaa turtan garuu maal akkasiin mataa jajjabaachuu boo dhiisi maali sheekummaan teessan tun jabaatte bar jima takka keessa jijjiiramtanii nutti deebitanii bar akkasii gaahii dhugumaan warra jijjiiramee karaa sirrii qabatu nu haa godhu isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hanga ammaatitti kan daawwachaa jirtan bohaartii ramadaanaa TV keessan TV hawaasa bal'aa TV yeroo gabaabduu keessatti as bahee sagantaalee mimmiidhagoo fi bashannansiisoo akkasuma barsiisoo ta'an hedduu isiniif dhiyeessaa jiru TV Nuur Irraani. Sagantaan keenya kan guyyaa irraan tanaatis takka lama ji'ee qabiyyee ifiisaatiif qopheeffatee qabumarra xumurratee gara xumuraatitti garagaluu irratti argama. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan bakka bakka teettanii nu hordofaa jirtan hundi keessan kun sagantaa bohaartii ramadaanaa tan Nuur Miidiyaa irraa yookaan Nuur TV irraan isinii dhiyaattudha. Sagantaa egaree futiin wajjin daawwataa turtan amma gara xumuraa irra geennee jirra. Sagantaa xumuraa tanarratti waa takka kan nuti isinitti dhaamannu jira. Yoo yaada qabaattan yaada keessan garagartee sooshaal miidiyaa sagantaan tun irratti geggeeffamtuu yookaan irratti gadi dhiifamtuutiin nu barreessuu dandeettan yookaan karaa SMS Nuur TVtiinis nu barreessuu dandeettan. Karaa lakkoofsa bilbilaa gama jalaatti deemaa jiru kan TV Nuur irrattis nu dawwaluu dandeessu. Akkasumas gaa karaa TV Facebookaa fi YouTube Nuur TV irraanis yaada keessan nu raabsuu dandeessu. Saneenis hin gaggeessina.
أن كان الآن قمت سنفانا تري بلز خيسا برتا عبد الوهاب شيخ جمال حاجيتي أنيس كيس وجن تري أبوليس خيسا برتها ليبان سار قلقلو هلاكيتي سجنتاتنا ورابي أن خنفانا تري بلز خينيا نوه قدتاتي قا إلهان قمت تيساني هردو خيسانيف نداوچو خيسانيف الفادا غلطوما ويوما جرادا دغاغا مولدا سنين جنة أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.